Bosona Amazon keessatti yoo sakattaame akkuma wantoonni baay'een keessatti argamuu danda'an Oromiyaa yoo sakattaamte nafxanyaan, nafteen, bilteen, silteen, qomcheen, qomchochee, qomtoteen Oromiyaa keessatti hin argamu jechuudha. Kam jirtu kabajamtootaa fi jaallatamtoota ilmaan Oromoo kan addunyaa irra jirtan akka jirtan hundumaatti nagaan Waaqayyo isiniif haa ta'u isiniin jecha kunoogaa satat jenne irra bosona Amazon keessa Amazon muka qaba, bishaan qaba, daayinoosarii qaba, elefantii qaba, riiyoo qaba, roonoo qaba, waan hin qabne hin qabu jechaadha Amazon. Bineensa sin jalaatii bade tokko tokkoon Amazon keessa yoo barbaaddan hin argattu. Akkasumallee nama sin jalaa bades yoo barbaaddan Amazon keessatti ni argattu jechaadha. Fakkeenya Lammaa Magarsaatu barbaaddanii Amazon keessatti argachuu dandeessu yeroo ammaatti. Maaliif Lammaa Magarsaa eega badee waggaa tokko guutuuf deema Amazon keessa yoo barbaaddan hin dhabamu jechaadha. Osaa Lammaa Magarsaa bakkuma jirutti Waaqayyo dullaa Abiyyii fi biyyoota salphisuutti hin jennu. Inni kan biraan bosonni Amazon yoo sakatta'ame maal faatu keessatti argamuu danda'a jennaan Oromiyaan yoo sakatta'ame maal faa keessatti argamuu danda'a. Bosona Amazon keessatti yoo sakatta'ame akkuma wantoonni baay'een keessatti argamuu danda'an Oromiyaa yoo sakatta'amte nafxanyaan, nafteen, bilteen, silteen, qomcheen, qomchochee, qomtoteen Oromiyaa keessatti hin argamu jecha. Kan hundumaa baatee Oromiyaan akka jiraatti dhadhaqa keessa jiraatu duddi gadi cabee chaddaqichaa deema jechaadha Oromiyaan. Gaafa Oromiyaan kana baatee deemu haafa kana hunda guuree deemu Oromoon immoo haafa kanaa awwaara kanaan dhudhaameetu awwaara kana ofirraa urgufaa yaadda'a deema jechaadha Oromoon. Haa ta'uti kanarratti wanti isiniin jechuu barbaadu inni guddaa inni daan guyyaa kaleessaa yookaan guyyaa dheengaddaa akkuma argitanii hiriira nagaa guddaan tokko kan namoota xinnaate nama 100 hirmaachise Gondar keessatti Goojjam keessatti akkasuma Walloo keessa naannoo Daseetti gaggeeffame. Hiriira kanarratti maaltu ta'aa ture inni jedhamu inni guddaan Abiyyii Ahmed daawun jedhamaa ture jecha. Abiyyii Ahmed wanti inni abdatee ture inni guddaan uummata Amaaraa kan of jalatti qabadheetan Oromoo mataa keessa dha'ee, Sidaama mataa keessa dha'ee, Walaayita mataa keessa dha'ee, Somaalee mataa keessa dha'ee, Tigree mataa keessa dha'een Itoophiyaa kana jilbeenfachiisa sabaaf sablammii kana jilbeenfachiiseen Amaarummaa fi afaan Amaaraa fudhachiisa jedhee Abiyyii Ahmed isaaniin abdatee dhibbatti deemaa ture. Isaan garuu guyyaa eeggachaa turan. Guyyaan isaan eeggachaa turan maal? Akkuma kalees karoora isaanii fagoo ture. Abiyyiin qabanii Tigree rukutanii, Abiyyiin qabanii Oromoo rukutanii, Abiyyiin qabanii Jawaarii rukutanii, Baqqalaa rukutanii, Daawudii rukutanii, eenyuun qabsaa'ota Oromoo hundumaa rukutanii erga jilbeenfatanii booddee dhumarratti Abiyyiin akka isaan rukutan dubbachaa turre jecha. Kanaaf Abiyyi ammatti maal ta'ee jira? Qarqaara jettee warra naftanyaa. Qarqaara jechuun muka kana tarsaasee gidduu darbee morma kana qabatee muki deebi'etti fayyachaa. Abiyyi yeroo ammaatti waan akkasii gidduu jira. Muki kana qabatee deebi'etti fayya. Gadi ba'uu hin danda'u, keessa darbuu hin danda'u jechaadha Abiyyi yeroo ammaatti. Amaarri qarattee gajaraashee goraadee qarattee Abiyyii jagnaa keechaa turte arramoo Abiyyii leeba jechaa jirti jecha. Abiyyi irra garatti baqatu Amaaratti baqachuu hin danda'u hin fudhatan. Maaliif hin fudhatan? Amaara keessa waan tokko jira. Wanti Amaara keessa jiru inni guddaan kun olaantummaa warra Gondareetu jira. Olaantummaan Gondaree kun Walloo accept hin godhu, Goojjamee accept hin godhu, Damaantiin accept hin godhu, Agaw accept hin godhu, nama kamiin iyyuu accept hin godhu jecha. Olaantummaa warra Gondaree kan jedhamutu Amaara keessa jira. Isaan duwwaadha kan mootii ta'uu danda'u. Nama afaan Oromoo dubbatu miti. Nama afaan Oromoo dubbatu miti. Utuu achumatti pirezidaantiin naannoo Amaaraan nammaa kun amma kana dura Mallasiin akka itti mataatti baachaa ture akka taabota. Akka itti mataatti baatee gis jechaa ture jecha. Angaasa Ibrahim. Arra deebisee Abiyyi mataatti baatee gis jecha. Namtichi kun. Ganaafi egaa namtichi kun Gondaree miti. Namni gara Qimaantiiti yookaan gara Agawootti dhufe yookaan gara Oromootti dhufe yeroo Amaara ofiin jedhee Amaarummaa himatu Amaara caalaa Amaara ta'uunsaa dirqamadha akkuma Abiyyi Ahmed kan jecha. Abiyyi Ahmed isaan mooticha Oromootti hin jedhu. Abiyyi Ahmed immoo ani Amaara jedhee Amaaraaf hojjechuu barbaadu. Yeroo Amaaraaf hojjechuu barbaadu kana immoo akka gaariitti Oromoo ajjeesuu qaba. Maaliif sababa afaan Oromoo dubbatuuf isan fudhatan. Kanaaf iyyuu wanti inni gochuu qabu tokko maal? Amaara caalaa Amaara ta'u, Amaara caalaa Amaariffa dubbachuu, Amaara caalaa Amaaraaf ajjeesuu, Amaara caalaa Amaaraaf bachuu, Amaara caalaa Amaaraaf looguu qabeechaadha Abiyyi Ahmed. Amma gaa Abiyyi Ahmed jarri hin fudhattu. Tigree wajjin warra gumaati, Oromoo wajjin warra gumaati, Sidaama wajjin warra gumaati, Walaayittaa wajjin warra gumaati, Gambeellaa wajjin warra gumaati, Beeleshangul wajjin warra gumaati. Amaarri immoo darbattee sagattee jirti. Kana booda Abiyyi Ahmed eessa lixa? Akkanatti mul'atu yeroo gabaabduu booda Abiyyi Ahmed Eertiraa keessaa waan qulqulluu funaanuu fakkaata. Isaayaas Afwerqii wajjin eessuma isaa wajjin Eertiraa keessatti biiraan hin qabbanooftu hin bulluqu. Biiraa ho'aa dhugaa Isaayaas Afwerqii wajjin barandaa Asmaraa sana keessa takka faranjaraadhaa takka gara konkolaataa Xaaliyaaniitti oomishaa ture tokko jira Fiyaatiin gara kaampaanii Fiyaat sanatti deddeemanii aspaaltii Asmaraarra wookii gochaa achitti ta'anii biiraa bulluqaa dhuguu duwwaatu isaan eeggata jecha. Yoon ta'u ta'e garuu Oromoon hin ajjeesu, Walaayittaan hin ajjeesu, Sidaamaan hin ajjeesu, Agawon hin ajjeesu, Beeleshangul hin ajjeesu, sabaaf sablammii hin ajjeesu Abiyyi Ahmediin.
akka inni itti Dabratsiyoonfaa aariyee akka inni itti Geetaachoo Raddaafaa aariyee Siyyum Masfiinfaa jaarsolii kana abbootii isaa warra isa barsiisan warra isa guddifatan gammoojjii keessatti ajjeesetti kan Abiyyii Ahmediin ajjeesuu deemu nafxanyoota inni guddifate kan ammoo keenya ilaala maaliif kaleessa waan Abiyyii Ahmed gochuudhaaf deemu waggaa sanarraa yeroo dubbannu namni nurraa fudhatin arra hundi isaa tokkoon ta'ee jira Abiyyii Ahmed akka inni lammaa ari'uudhaaf deemu akka inni Taakkalee Uumaa ari'uudhaaf deemu akka inni Oppiidiyoota warra amma ari'e kana ari'uudhaaf deemu hundi keenya kana dura warri nuuf galte dubbachaa ture yeroo sanatti gantoota ergamtoota TPLF jedhamne arrabsamaa ture Abiyyii Ahmed akka inni olaantummaa nafxanyaa fiduudhaaf deemu yeroo dubbannu waggoota lamaan sadan darban kana nuti akka bitamtuutti warri gowwoomanii fi warri yeroo sana Abiyyii jala fiigan immoo akka sabboonotti faarfamaa turan arra garuu dhugaan baatee kunoo dhugaa ishee hundi keenya iyyuu argaa jirra jecha olaantummaan amaaraa biyya sana keessatti dhufee jira jaallatanis jibbitanis olaantummaa amaaraa kana ofirraa deebisuudhaaf namni hundumtu wal duukaa kee qabsaa'e namni baay'isoo yoo olaantummaa amaaraatu dhufate yoo amaarra biyyiin ajjeestee aangoo qabattee biyyi sun qircaataati kanan isin hin jedhu ammas biyyattiin qircaataati ittumaa utuu amaarri Abiyyiin ajjeestee aangoo qabatte Oromoon Abiyyi irraa aangoo fudhachuurra nafxanyaa irraa aangoo fudhachuu itti salphata nafxanyaa warra sirriirra amaarota kaleessa riira ba'anii Abiyyiin arrabsaa oolan sanarraa Oromoon aangoo fudhachuu itti salphata maaliif gaafa sana Oromoon ija tokkoon miila tokkoon adeemaa ija tokkoon ilaalaa gurra tokkoon dhaggeeffachaa kallattiidhaan diina keenya jedhee nafxanyaatti bobbaa'echa. Egaa akkuma isiniin jedhe Oromoon ija tokkoon ilaalaa gurra tokkoon dhaggeeffachaa sammuu tokkoon yaadaa karoora tokkoon hammatameetu nafxanyaatti bobbaa'echa. Gaafa sana immoo Oromoon galaana waan ta'eef galaanni kun kana dura qabatamaatti TPLF nyaatee TPLF daakii keessaa ba'u waan dadhabeef ammas salphaatti Amaara nyaachuu danda'a. Maaliif TPLF Amaaratti dachaa dhibba jabduutu Amaarri amma TPLF injabaatu jabinan maaliif Amaarri bakka meeqatti waluma isaa wal qoodee wal lola waan ta'eef amma TPLF nuti jabaachuu danda'u jecha diinni keenya guddaan kan nuti ofirraati dabsuu fi ofirraa cabsuu ofirraati qabuu qabnu warra kaleessa TPLF wajjin ta'e nu ajjeesaa ture ergamtoota TPLF kaleessaa fi arrarlee Amaaraa wajjin ta'e warra Amaara bakka weenu cabsaa jiru ergamtoota Amaaraa arraa Oromoon fagootti ofirraa ittisuuf cabsee of keessaatii baasuu qaba. Oromoon mana isaa keessaa gola isaa keessaa obboleessa isaarraa obboleettii isaarraa haadha isaarraa abbaa isaarraa ollaa isaarraa fila isaarraa aantii isaarraati jalqabee gantuu mana isaa keessa jirtu qulqulleessuu qaba. Gantuu sana qulqulleessanaan Oromoon torbee tokko bilisa ba'uu danda'a. Oromoon bilisa ba'uudhaaf Oromoon miliyoonii 50 yookaan miliyoonii 60 qabsaa'uun isa barbaachisu. Qabsoon bifa garaagaraati. Oromoon 100,000 wal gahee qabsoofnaan Oromiyaa miti Afrikaa bilisa baasuu danda'a. Isa rafi waamuutti isa rafe uutti jechuutti gurra qabdanii itti caraanuutti yeroo keessan hin gubina. Warra gantoota rakkisan immoo akka Oromummaatti dhiifama gochaa fi deemuun barbaachisaadha. Yoo inni dhiifama didee lammaffaa deebi'e sadaffaa deebi'e arfaffaa deebi'e diina namatti fidee baandaa ta'e nama rukuchiisatee diinatti karaa argisiisatee oboon waan godhu beeka. Ani kanan jedhu oboodhaaf ajajan kenna. Garuu isa kanaaf oboon qoricha waan ta'eef qoricha isaan kennaaf jecha. Warri kaan immoo karaa sappoortii gochuu qabdan, karaa gargaaruu qabdan, karaa tumsuu qabdan, karaa jabeessuu qabdan, yaadaan, qaamaan, maallaqaan, qorichaan, gorsaan waan dandeessan hundumaan wal bira dhaabbannaan torban tokkotti Oromoon bilisa ba'uu danda'a. Waraanni bilisummaa Oromoo kaleessan jiru kan jedhamaa ture arra sadarkaa addunyaatti dubbatamaa jira. Irra deddeebinee waa'ee isaa dubbachuun barbaachisaa miti. Kanaaf amma dandeessanitti waraana keessan jabeeffadha. Waraanni kun bakka hundumaa qabachaa jira. Golee hundumaa seenaa jira. Namni Oromoo ta'e Oppiidiyoo kaleessaa keessa jiraate, Bilxiginnaa irraa keessa jiraate, diinaaf harkatumu, nama basaasu, nama dhiisisu, nama ajjeesu, diinatti karaa argisiisu, diinaaf qawwee baatu, ammatti gorfamee mana isaatti deebi'ee qotatee ilmaan isaa guddifachuu hin barbaadu taanaan yoo barataa ta'e barnoota isaatti deebi'ee kadhatee illee maan jiraatin leestiroo ta'e maan jiraatin yookaan kana hunda dhiisee qabsoo Oromootti deebi'ee obbo wajjin hin hiriiru taanaan yeroo gabaabaa keessatti salphinni hamtuun isa nyaachuudhaaf jirti. Kuni beekamaadha waan hin oolleedha jecha. Kanaaf namoonni maatii akkasii qabdan maatii keessan gorfachuun dirqama isin hin jenne. Egaa waan kanaaf kana fakkaatuun walitti deebinaa Oromummaan haa jabaatu akka isaan Oromummaan hiwdam jedhanitu hin ta'in Oromummaan haa lalisu haa jiraatu haa guddatu Oromoon bara baraan Oromiyaan itti fufti hin baddu galatoomaa qabsoon keenya itti fufa.